ሰላም ተመልካቾቻችን አታመመኝ። ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬው ኪምቦን ቲዩባችን ተጀምሯል። እስከዛሬ በእኛ በኪምቦን ቲዩብ እናንተን ደንበኞቻችን ተመልካቾቻችን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ነበር የምንለቀው። ዛሬ ደግሞ እኛ ራሳችን ኪምቦን ቲዩቦች ባለን እኛ ራሳችንን ለማስተዋወቅ ቀርበንላችኋል። እዚህ ፊት ለፊታችሁ በእናንተ ፊት ራሳችን እናስተዋውቃለን። እናንተ ደግሞ እኛ ለማበረታታት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዳረሱ ወደ ቪዲዮአችን tolega akkuma beekamu ani guyyaa har'aa kanin isiniin jechuuf as bahee yeroo jalqabaaf egaa gara fuula keessanitti as ba'ee of beeksisuudhaaf kanin dhufe. Egaa chaanaaliin Kiimboon Tiyuub jedhamu tokko karaa kiyyaan banamee yeroo dheeraadhaaf kan turedha. Egaa chaanaala kanarratti kan nuyi irratti fe'aatiin turre sirboota nama bashannansiisuu jennee amannu, qoosaawwan garaagaraa, taateewwan garaagaraa, akshiyooniiwwan garaagaraa gadhiisaa turreetiin jirra. Akkasumas hordoftoonni keenya hamma guyyaa har'aatti nu hordofaa kan turtan, nu jajjabeessaa kan turtan galatoomaa isiniin jecha. Tolegaa guyyaa har'aa kaasee gochoota garaagaraa, chaalenjoota garaagaraa, taateewwan garaagaraa waliin hojjechuuf, waliin irratti hirmaannee wal bashannansiisuuf, wal barsiisuuf, kan hin beekne barsiisuuf, kan beekurraa beekumsa fudhachuuf egaa qophiilee tokko tokko xumurreetiin jirra. Tolegaa akkuma kana duraa nu waliin nu jajjabeessaa turtan, akkuma kana duraa nu waliin jabaadhu jabeessii jettanii koomentii irrattis laayik, kooment, sheer gochaatiin turtan hordoftoonni keenya kabajamtoonni, uummanni Oromoo, uummanni bal'aan, uummanni miiliyoona 60 nu jajjabeessaa turtan. Ammallee jajjabanni keessan akka nurraatii leeyyaan, akka nurraatii adda hin bahin jecha guyyaa har'aa egaa gara kaameraatti as baheen dubbachaatiin jira. Egaa naaf kolchaa jechaa jechoota mimmiidhagoo, jechoota filatamoo ta'e illee filadhee dubbachuudhaaf egaa yeroo jalqabaaf waan ta'eef naaf kolchaa jechaa dogoggora uumamuuf gara fuulduraatti uumamuuf kan irras uumamee jiruuf naaf kolchaa irraatii baradhee deebi'een gara karaa sirriitti, karaa qajeeltootti nan deebi'a jedheen amana. Egaa tolegaa asumaan kabiraan yoo kan jedhu jiraate maalinni egaa dhugaadha. Chaanaaliin yookiinis immoo yuutuubii gaafa jennu waanuma salphaa yookiinis immoo waanuma baay'ee salphaa tokko hojjennee kan nuyi viyuuf sabskraayibii maal argannu miti. Chaalenjii guddaa yookiin immoo hojii guddaa akka inni barbaadu, hojii baay'ee dadhabsiisoo akka inni ta'es ittiin amana. Kana durallee hojii dadhabsiisaa yookiinis immoo hojii chaalenjii hedduu keessa na dabarsuu keessa galee hin turre. Guyyaa har'aatti kaasee garuu chaalenjoota kana keessa darbuu nan fedha. Hojiilee yuutuubii irratti hojjetamuu qaban jedhee amanu kamiyyuu bira gahee hojjechuu nan barbaada. Kana hundumaa keessa darbee ani egaa Waaqayyo nu gargaare, Waaqayyo yoo nu waliin ta'e egaa hawaasa keenyas gammachiisaa, ofiis of gammachiisaa kan itti fufnu ta'aa jechuudha. Egaa kabiraan kan jedhu jiraate namoonni nu hordoftan, namoonni gara fuulduraattis ganaa maatii nuuf taatan egaa nu jajjabeessuun dirqama jechuudha. Egaa namni kan
facaase hammata akkuma jedhamu nus dadhabbii meeqaan akkuma duraan isiniif suuf yaaletti chaalenjoota hedduun akkuma jiru jedhee akkuma dubbadhe chaalenjii meeqa keessa darbinee wantoota asirratti upload isinii goonu kana hawaasni bal'aan kun ilaalee subscribe like share hiriyoota isaa hundaaf hiriyoota bira ga'uu qaba. Wanni kun jajjabeeffamuu qaba jettanii yoo itti amantan yoo sammuun keessan itti amane jechuudha. Akka subscribe nu gootan asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaa akkuma jalqaba isiniif himee ani yeroo jalqabaaf kan inni kaameraatti as bahee waanuma amma dubbadhe kanallee dubbadhe egaa dogoggora uumameef ammas naaf kolchaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aatii kaasee egaa ani fuula keessanitti nan argama hojii garaagaraatiin as baheetaniin nan dubbadha. As baheetaniin wantoota garaagaraa naa galaniiran yookiinis immoo hamma naa gale waa'ee teknooloojii kana faana wal qabatee kan wal barsiisnu yoo jiraate namoota waanuma sasalphoo ta'anii namoota waan salphaa sana hin beekin immoo baay'ee ulfaataa jennee kan amannu nuuf salphoo ta'e namaaf nama kan biraaf immoo ulfaataa ta'uu waan danda'uuf anatti ulfaataa ta'e nama biraafis immoo akkasuma salphaa kan ta'e heddumminaan waan jiruudhaaf sana hundumaa gaa walirraa barachaa ni deemna jedheen abdadhaa. Wantoota miidhagoo qabadheen nan dhufa jedheen nan abdadhaa. Egaa hin qorraa akkuma argitanii qorri kun egaa baay'ee cimaa jirti. Kanaan ofirraa ittisuuf immoo gatajii keessa gaa kan nuyi bullukoo something maqaa isaallee hin beeku afaan oromootiin illee maal akkan jedhamu hin beeku. Egaa kun akka kanatti ofirra tuulee qumsaatiin yookiin saaxinii dhaabbataa fakkaatanii kan isin itti bahee rogaa. Egaa gara fuulduraatti wantoota qorra kana nurraatii ari'an qabannees akkasuma ofirraa ari'aa kan nuyi walitti dubbachaa walirraa barachaa deemnu jedheen amanaa. Egaa waan nu hordoftaniif galatoomaa, waan nu faana turtaniif kan duras waan nu faana turtaniif galatoomaa, gara fuulduras waan nu faana taataniif galatoomaa. Hedduu isin jaalladhaa. Hawaasa bal'aa kana na jajjabeessaa. Koomentii irrattis immoo akkasuma waan kanarratti osoo hojjettee gaariidha, waan kanarratti osoo nuuf dalagdee gaariidha, si hordofnaa, si jajjabeessina jettanii koomentii irratti naaf katabaa. Anis immoo waan isin naa katabdan sana hundumaa dalaguudhaaf qophiidha nan dalagaa. Isinis immoo naaf barreessaa akkasuma na biran darbiinaa. Waliin tuffannuu hamma dandeenya share waliif haa goonuu. Yaadaan warra na bira dhaabbattanii na jajjabeessitaniif galatoomaa. Akkasuma gama hundaan egaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa viidiyoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabneerra. Hawaasni bal'aan kun haa jiraatu, hawaasni bal'aan kun walaa danda'u, hawaasni bal'aan kun walaa dhagahu, hawaasni bal'aan kun waliin tuffatiini kan kuwaa caalaa haa dhiisu, walaa dhagahu, qeerroof qarreen walaa dhagahu, guddaaf xiqqaa walaa dhagahu. Egaa kanumaa gaa yaada gaa kiyya har'aa dubbachuu barbaadu. Gara fuulduraatti kanneen kanaaf kana fakkaatan hundumaa qabannee hamma dandeenyu qabannee hamma nuuf humni keenya nuuf eeyyame qabannee gara keessanitti ni tole. Egaa akkuma jalqabarraa isiniif ibsette egaa xiqqoo ishee ni qorritii ammallee xiqqoo ishee waan jedhu yeroo baay'ee ijoolleen keenya miidiyaatti bahanii dhiibbawwan garaagaraa gochuu irratti gara sooshaal miidiyaatti bahanii waanuma nu keessa jiru baasnee himuuf waanuma keessa keenya yaadne baasnee himuudhaaf hagas maraa bal'inaan hin mul'atu. Yeroo baay'ee nuyi kan irratti yeroo keenya dabarsinu maalidha? Feesbuukiidha. Feesbuukii kanatu ta'ee achitti kanatu ta'ee asitti kanatu ta'ee jennee like share maal gochuutiin kan nuyi yeroo keenya hedduu kan nuyi gumnu jechuudha. Egaa asumaanis karaa sooshaal miidiyaa karaa yuutuubiis immoo akkasuma osoo hawaasni bal'aan kun karaa kanaas immoo osoo dhiibbaa garaagaraa godhee jijjiiramni hedduun hin dhufa jedhee kan hin amanudha jechuudha. Fi kan namni hedduun illee irratti amanudha kan akkuma habashootaa kaanii. Amma yeroo baay'ee miidiyaa yookiin immoo yuutuubii habashoonni bananii irratti dalagan yoo jala seenne ilaalle
baay'ee akka isaan fayyadamoo ta'anii fi irratti dhiibbaa garaagaraa uuman heddumminaan ni mul'ata. Egaa saba keenya bira immoo kun hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een keessan ilaaltanii taazabdaniitu jechuudha. Kanaadhaaf hawaasni bal'aan kun, hawaasni beekumsa hedduu qabu kun, hawaasni sammuu hedduun hawaasa keenya keessa jiru, sabni barate hawaasa keenya keessa jiru kun karaa yuutuubii garaagaraa, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa as bahee waan isa keessa jiru, waan hawaasni koo baruu qaba jedhu as bahee hamma danda'e dhiibbaa gochuu akka inni qabu osumaanis dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Inni kan biraan egaa ani akkuma jalqaba isinii tuttuqee ani hagan danda'e asoosama garaagaraa, walaloo garaagaraa, taateewwan garaagaraa, oduu durii garaagaraa, hibboowwan garaagaraa hamman beeku, hamman dubbise isin biraan gahuudhaaf egaa qophiidha isiniin jedheen jira. Qophaa'aa dhaganii egaa Waaqayyo nu gargaaru kan dubbanne kana hundumaatti nuuf haa guutu jecha egaa akkuma hojjechaa deemneen egaa wantoota baay'ee walirraa qayyabachaa akka deemnu abdii guddaan qaba. Isin kan isinirraa barbaadamu subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu, hiriyaa keessaniif share gochuu qofadha. Hawaasni bal'aan kun egaa akka nuun gaddisiisne, akka nu gammachiisu abdii guddaa qabna. Hawaasni guddaan kun egaa miliyoona 60 kana keessatti osoo miliyoonni tokko qofti illee gahaadha jechuudha. Miliyoona 60 keessa miliyoonni tokko qofti gahaadha jechuudha. Ilaalee subscribe, like gochuudhaaf. Yoo isin kana gootani kan nuyi waan amma waliin dubbannu kana gochuu kan nu dandeenyu yoo isin nu cinaa dhaabbattan malee isinirraan ala nuyi duwwaadha jechuudha. Duwwaadha jechuudha isiniin ala. Kanaaf akka nuyi duwwaan taaneef immoo isin nu jirtu abdii guddaa qabna. Ni ceenaa, ni moona, gana ni bilisoomna. Galatooma. Egaa viidiyoo keenya guyyaa har'aa kana asumaan nagaa walitti dhaammannee xumurra jechuudha. Egaa dogoggoroota uumamaniif ammas irra deebi'een dhiifama isin gaafachaa nuuf kolchaa jechaa waan hanga ammaatti nu waliin turtaniif guddaa isin galatoomfannaa. Gara fuulduraattis wanneen kana fakkaatanii fi kanaaf kana fakkaatan qabannee kan nuyi gara keessanitti baanu jechuudha. Egaa hanga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaan turaa, horaa, deebanaa, jiraadhaa, ifa baa isin jecha nagaan naa bulaa, nagaan naa oolaa, nagaan naa turaa, jabaadhaa, isin jaalladhaa, uummata Qashtii nagaan naa turaa. Ciao.